Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessan nuuf ibsaatii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya wajjin wal bara. Tole maqaan kiyyaa Jaalambisaa Seenaatii Baha Oromiyaa Ajajaa Zoonii Bahaa. Ayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Bahaa Jaalambisaa Seenaa. Mee Baha Oromiyaa keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa maal fakkaata? Tole sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa godina kana keessatti babal'achaa jira. Yeroo amma duraatiif gartee xiqqoo haalota rakkoo adda addaa kanii keessoon diinni dalagurraa hankee babal'achuun dandeenye ture. Amma immoo haalaan babal'atee jira. Naannolee gartee silaa godina kanaa iddoo garagaraa keessa socho'u jira. Ba'aa fi hanga irratti illee gartee socho'u jira. Haalaan dureedhaadhaa mishaachuu barbaadeeti injifannoodha. Ayyee gaamee waraanni PPF dabballoonni sirnichaa afaan fajjii uummata Oromoo Baha Oromiyaa keessatti uumanii turaniin absoon lafa qabachuu dadhabuu isinuu kaastanii jirtu. Isin akkamiin uummata gidduu socho'uu dandeessan? Tole uummanni kun uummata keenyaa uummata keessaa dhalanne uummanni kun diinarra gartee waraana kana beekaa waraana kana jaalataa inni dadhabatee malee gartee rakkoo diinatti hammaate malee uummanni kun waan gartee waraana kana jaartu qabu sabuma saniin gartee jaarmee jaba itita diinni baasuu hin dandeenye lafa kana keessa jaarree saniin humna keenya kana rakkoo diinni uumsan guutumaa guutuu injifannee humna kana sadarkaa har'a gartee uummanni Oromoo guutuun dhabee sadarkaa addunyaan beekirra hin geenye kanumaan egaa jaarmee jabinaa silaa hawaasa keenyaatii fi gama keenyaan uumameen. Lola dhiyeenya kana zoonii Bahaa keessatti geggeeffamaa tureen bu'aa akkamii waraanni bilisummaa Oromoo buufate keessaa'uu gama lafa qabannaa fi hawaasaan wal baruun wal qabsiise? Injifannoo guddaa bu'aa guddaa haalaan argatee jira. Uummata keenyas dammeessee lafoota kana keessatti gartee humnaan diinni socho'ee duraan waa balleessaa ture lafa kana hunda keessatti gartee qulqulleessuudhaan injifannoo guddaa argatee jira. Meeshota waraanaa garaagaraa booji'uudhaan ajajoota isaanii gurguddoo humna federaalarraa ajajaa 100 fi akkasumatti ummas ajajaa 11 dabalatee humna addaa immoo ajajaa aanaa federeetitti gaafatamaa kan ture namoota maqaan isaanii ammaanuu hin barree ajajaa kana dhabamsiisuu danda'ee jira. Haaluma kanaan torbannan kana keessa iddoo garagaraa goda asbugamaa jalaa gammoojjii gara soomalitti gaxaan turanitti illee loloota dheengaddachaan gaggeeffameen naannoo karaa araddaa diimaa kookoo dhiibbuu gara sirriitti gaggeeffameen humna diinaa baay'ee gaaga'uudhaan humna diinaa kun karaa lamaan lola ture tokko gara Soomalee isarra nudhaa ture gara biraa humna federaalaa humna addaa poolisoota meeshaa poolisii galii fi milishaa dabalatanii bobba'aa turanii uummata kun hunda cabsee keessaa bahuudhaan hanga nama 100tti gatuudhaan meeshaa garagaraa boojuudhaan injifannoo guddaan keessaa bahee ture. Itti aansuudhaan lola guyyaa kaleessaa gaggeeffameen guyyaa kaleessaa kana keessatti lafa bal'aa haalaan bal'aa ta'e gartee beera aanaa gidduutti lola gaggeeffameen araddaa odaa bal'arraa kaasee amma reessaa araddaa burraa isaa mataa gaallee dabalatee hanga magaalaa Hooraa Kenteerii laga Arbaa aseen hanga gartee gaara hayyuu hayyuutti lola gaggeeffameen gartee injifannoo guddoo argamsiisee jiraachuu waraana kun haalaan manna kan jalleen baay'ee ba'ee nusumchaa ture haalaan akka ittiin ishana dhaabbachaa turanii injifannoo hanga hin jamma galmeessee jechuu barbaade. Ayyee simannaa fi dammaqiinsi uummataa maal fakkaata bakkisin lolatti geggeessitanii injifannoo akkasii galmeessaa jirtanii fi iddoo birootti? Tole kuni akkanumatti ilaallaa tokko hawaasuma keessaa warra gartee diinni dogongorsee fi warra diinummaa wajjin hawaasa wajjin diinummaa dalagantu jira. Warrootuma gartee humna diinaa ta'anii yeroo gartee isaan waraana bilisummaa Oromoodhaa adamsuudhaaf harkaanfanetti uummanni keenya baay'inaan ba'ee jaalala waraana kana qabuuf dura dhaabbachaa ture. Wajjin illee dura dhaabbachaa turanii akka uummatatti uummatichi haala qeerroo fi qarreen keenya hawwanii fi manguddoonni keenya haala waraana kana jaalatu akka jabaa bira dhaabbatanii baay'ee nama gammachiisu baay'ee kan irraa gammannee jechuudha. Egaa injifannoolee isin gama siyaasaa fi waraana sirna PP zoonii Bahaa keessa soso'aa jiru irratti argattan akka waliigalaatti maal fakkaata? Tole injifannoon akka waliigalaatti nuti arganne injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Injifannoo waliigalaa guudaallu akkuma waliigalatti injifannoon keenya gama keenya jira. Gara fuuldurallee injifannoon kun itti fufaa. Injifannoon olola baroota dheeraadhaaf waboon hin jiru. Shaniin nama shanii
akkasitti gartee diinaas caasaa garaagaraa ijaaruudhaan gantoota dhaaba keessaa bitamanii gartee isaan galan ijaarrachuudhaan warra durii maqaa qabsaa'aa qaban kaarra gartee gantoota kan ijaarrachuudhaan qabuu dhabamsiifne badanii jiru je'ee injifannoo kijibaa kaleessa labsachaa ture hunda fashalsee injifannoo boonsaa waliigalaa kan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda adda irratti harkachaa jiru waraanni baaquu harkachuu isaati injifannoo waliigalaa isa kana fakkaata. Mootummaan faashistii PP kun iddoo sanatti loltoota guuruun sochii keessan daangessuuf hojjechaa jira. Haala kana akkamiin ilaalta? Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayoof bahe inni waraanni kuni waraana gartee heddumina waraana mootummaatiin daanga osoo hin taane waraana daangaan isaa gartee uummata Oromoo bilisoomsee Oromiyaa wal boomsuudha. Waraanni gartee akeekaa fi kaayoo uummata fi bilisoomsee gartee Oromiyaa wal boomsuudhaaf qabsaa'u humna waraana baay'inaan miti kumaatama yoo lafa kana guureewu hin daangu jechuudha. Kanaaf kuni waa waraana kan daanga isaa miti jeetiin gabaabumatti seesuu barbaada. Ayyee dhaamsi isin ilmaan Oromoo ba'aa Oromiyaa fi sabboontota isin gajjabeessuuf hojjechaa jiraniif qabdan akkasumas dhaamsa bara haaraa ilaalchisee qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Tole dhaamsi nuti akka waliigalatti qabnee hawaasa keenyaaf qeerroo fi gartee gaara keenyaaf qabnu akka waliigalatti uummanni keenya yeroo ammaa yeroo diinni gartee waggoota dhibbaan dura yookaan waggaa 50 Oromoo bitaas ta'e agartee maqaa jijjiiramaatiin isarratti deebi'uudhaaf halkanii guyyaa tattaafachaa jiru. Ammas gartee injifannoo hawaasa qeerroon keenya harkate jechuudhaan gartee aangoo kanatti deebi'ee agartee humna waraanaatiin dhabamsiifnee uummata kanaa wartu jiru duula millikaaraa daffaa bananii deeman kanatti uummanni keenya bitaa waraanni keenya argamutti bikkoomni waboodhaa argamutti deeggarsa isaanii dhaabbata itti fufuu qabu nu jajjabeessuu qabu waraana keessumachuu qabu iddoo gartee garagara laftiin warri nurraa foolleen nutti gartee dhiyaatanii waraana kana babal'isuu keessatti jajjabeessuu keessatti baay'ee dhaamu barbaadaa fi isuma kana ani dhaamu barbaadu diina gartee keeysaa hawaasa keessatti ijaarame hanga gannatti hanga baarratti ijaarame hundaa'u gartee warroota silaa gorfamanii garee fi deebisuu barbaadu gorsanii qeerroon keenya ifitti beeffachuun diina jalaa qabanii warroota gartee biduu eeruu waraana bilisummaa Oromooti kannanii qulqulleessuudhaan akka Oromiyaa walaboomtee fi bilisummaa fi harkurratti humna kana wajjin dhaabbatanii akka fuulduraatti tarkaanfatanii dhaamaa jechuudha. Kaan immoo dhaamsa bara haaraa amajjii 2022 waraanni bilisummaa Oromoo kana kabajaa tokko bara haaraa addunyaa jeetii lammaffaa bara dhaloota waraana bilisummaa Oromooti sanii fi baroota dhaloota irratti gartee hattee diina guddoo cabsuudhaan sadarkaa kana ga'ee amajjiin kun bara baraan kabajamaa daga amajjii kana waliin geenye ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiraniif akkasumatti gartee qondaalota dhaabaa hasoonni adda addaa jiraniif akkasumatti miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaa diina isaatiin wal qabee diina isaa ajjeesee ijoollee wareegamaa jiru kana hundaanuu daga bara kanaan dhugeen jaanii uummata keenyaanillee daga bara haaraa kana waliin geenye daga